Waraane ምናምን ዋናን ሲንጀራ ሰነና ያርግ ነገሳ አንን ዱራ ሲንጀራ nagaan isinii haa ta'u kam jirtu sagalee koo jira amma nama baay'ee jira waan ta'eef wanta sirratti dubbannu xiqqooshii misinformeeshinii ta'a waan ta'eef baacaa ollaa galchati dhimma cimaa barbaanna waan ta'eef waan si bira jiru nagge karaa keessaa noo ergi ammatti barbaanna waan ta'eef jechuudha emerjensii barbaanna ragaa amma si bira keessana noo ergi waan barbaanneef qabna waan ta'eef baacaa ol seensisiin baacaa antanii darbadhu abaaboo darbadhume ያው እንትኒ በከቦምሰ ሰነ ቪዲዮ ሰነ ዋንቶተ በርባችሰን ቢልቢላ ዋን በርባችሱ እንዱማ ወልት ናነት ደበርሳ ዋትስአፕ ነመኑ ፈርክ ባጫን ካሚዮ ቦና ጆኸና ሰቦና ጆኸናሙ ተከተከበረ ባጫ ቆፈ ዳ ጥሩምበዱ ባጫ ቆፈ ኦኬ ተከተከበረ ፈዱ ባጫ ነው ያምጡ አባቦ ከሳንከባነስ እና ዋንት ኩ ዋንተ ቲቆፈ ሙምቲ ዋንተ ሉቡቲ ናሞን ባየን ወርዶ ሃይር ተንጀለ ከነርተን ካሞን ሴራይ በከ በርባችሁት ናሞት ሲንጋፈተኒ ደገርሰ ከኑ ጎተኒ ijoolleen keenya baay'een isaanii biyya ambaatti sababa kanaatiin dhumaa jiru. Ukaamamanii achitti awwaalamaa jiru. Haqa isaaniis lubbuu isaaniis dhabanii haqa isaaniis dhabanii reeffi isaaniillee biyyatti akka hin galle godhamaa jiru waan ta'eef qaamonni nu hordoftan hundi keessanuu akka deeggarsa nu godhan namoota dhimma kana sin gaafate qaamni ilaallatu akka deeggarsa nu godhu Saudiin baasii warri jirtanis karaa wanti warri sin ilaallatu wanta sin ilaallatu akka nu gargaartanu namoonni information qabdan information kennuudhaan akka nu gargaartanii dubartiin kun bakka jirtutti akka ishiin biyya sana keessa illee miliqde eeruu akka nu kennitanii isiniin jedha. Nama jala wanti badu hin jiru waaqa gaditti namni waan hunda hin beekaa hin arga. Siistemaanis karaa garaagaraatiin arguu dandeessu waan ta'eef nama daangaa darbuudha deemu nama tikeetti kutatee biyyaa bahuudha deemu arguu dandeessu waan ta'eef eeruu akka nu kennitan isiniin jenna. Obboleettiin duute obboleettii keessan obboleettii keenya kanaafuu caala akka hin jenne imimmaan haadha kanaa imimmaan abbaa ishii imimmaan obbolaa ishii laaltanii akka hin goone boruu isinirra waan ta'eef ana isinii waan ta'eef qaamni ilaallatu hundumtuu nu cinaa akka dhaabattan shakkii tokkollee hin qabnu. Wanti kun seeratti dhiyaate jarri kun immoo haadha intala isaanii argachuu qabu. Guddee sagaleen kun nagaama dhaggeeffadhaa waan asirratti amma wannan dhaga'ee jiru maallaa gootuu guddeen yaadannoon baga nagaan dhuftanii naggasaan ijoollee daddabaladhaati qophaa'a. Abibaanii guyyaa tokko sila amma akkasin deemtan barbaadeen ture amman deemaminii jette garuu koy koy mana ga'ee lakkoofsa fudheetanii dawwalee fi informeeshinii sinii kennu qabadhaati yoo dhiyoo taatanis dhiyoodha yoo fagoo taatanis fagoodhaatti dhiyaattanii boru guyyaa ganama tun ta'in borsaatii 4-5 keessa qophooftanii yoo isiin boru silkii amma boru ittiin bananne nama sin qabdantu jira akkasaa bilbilasaa xaxxanii achi keessanii kaatanii bira dhaabattanii bilbiltudha biruma dhaabattaniitti bilbiltanii isa ta'uun argitanu akka achumaan dawwaltanii poolisii waamtanii qabsiisuu akkasii mijatutti amma xaxxanii keessi bantu moo maal wayya Asa kana sila asirratti keessa wajjaa satanii gruppii tolfatanii keessaan haasofnu okay gruppii jaarra bakkaash keessaan haasofna waan kana keessaan haasofna dirqama eenyummaa keessan maalummaa keessan na agarsiisuu qabdu wallaahi suma dhuguma maaliifi qaallittiin kun inuma nutu baxraante amma nan argadhe beektaa waan jiru maatii maal ajjala jirti yawwana si galee yawwana ajjala jirti waan godhamuu qabu gootanii nu agarsiisuudha seera qabeessaan jechuudha. Dirqama haqni mucaa kanaa bahuun haqni dubartoota mana madaam jiran guutuun bahudha. Nuti uffatti qaallittiin sanuu magaalaa Finfinnee keessa jiraata. Si galee saba biraa taate saba jinni taate maa Oromoon taate mina gabban. Si galee qaabamee yeroo jedhee namni kun isiin indiyaatti giddiisi. Si galee giddiisiitti bilbilee boolla keessa akka inni dhiyeessu gochuudha. Ukkilinaa waraqata isiniifan ergaa
Naggasaa biras jira. Seera qabeessa. Seeraan jechuudha. Waan godhamuu qabu gootanii nu agarsiiftan taanaan dhugumatti hin jirru duuneera jechuudha. Wallaahi. Funaansii bakka barbaade dhufee ilma namaa waan garaa si nyaatu ajjeesanii ka'anii turumba dhugaa viidiyooችን si erga. Ajjeesanii ka'anii maamoqiyaa bishaanii jechuun shamarran gabaabduu daa'ima jedhamtee biyyarraa baate ni cufti ni banti barra waan sana. Namni waan amma dhaaba isaa ga'uun uffannisa namni barcuma fudhatee dhaabatee isinuma ammoo wanni diraamichi itti tortoraa diraamaa ta'u diraamaa irraa dhumaa ta'u wanni isin ibsumaa inni beektu mucaan du'a baqatte ilaalame madaamiin ajjeesuu jennaan baqatte mucaan kun erga madaamiin ajjeesuu jennaan baqatte bareechaa hubadha nus saba namaarraa jibbaan qabnu eenyurraa jibbaan qabnu garuu dhugaarra dhaabanne tiimiin koo dhugaarra dhaabanne dhugaa baafna sinii galee mucayyoon sabiyyiin du'a baqatte mana madaamii keessa ane hello nagaamu hello akka gootu mataba biiroo kooti naa fidi intina feestaalii keessaa dhingada makiinaa intina caammaa bira jira kilaasii galii feestaalii adii wayitiin jira yookiin irra keessa yookiin duri jiruma caammaa keessa feestaalii adii keessa jira mataba hin beekama kilaasii wanni garaa si nyaatu maali beektu viidiyoochi sin agarsiisa turumbadhu yoon argine mucaanoo mana madaamii keessatti hin duu jette madaamiin na ajjeesuu si ajjeefna jennaan mana madaamiiti badde erga badde poolis xaabiyaa dhatte maal gochuuf lubbuu hanfachuuf la hospitaala gortee poolisiitti naa dawwalaa jette mucaan duudhaa waa tokko hin beekne lubbuudha kan nafsi yeroo si qabe waan gootu hin beektu poolisiitti naa dawwalaa jette poolisiitti na walchiifattee poolisiitti harka kennite jechuudha qabamtee galuufi poolisiin ashaaraa si baasanii namicha waamani dhageessanii ashaaraa si waan afaan si dubbate waan sagalee siisin dhageessuu danda'u poolisiin ashaaraa baasisee mucattii ashaaraa kennisiisee nama biyya kana isii fide bare ashaaraadhaan dawwalanii waamani nama nu jalaa ajjeeftee dhuftee jirti jedhan fudhachuudha hin danda'amne lakki mucaa qulqulluu ashaaraa kaafnerra qulqulluudha jedhamte maal barbaadda hojjetachuu barbaadda moo gara biyyaatti galuu barbaadda jennaan gara biyyaatti galuun barbaadaa jette gara biyyaatti yoo galuu barbaadde egaa guyyaa 14-15 kan si dura as jirantu jiru ati jara booddeedha kanatti galtu jennaan ishii jettee taa turte akkamitti poolisiin dabarsee humna akkamii qabaatanii akka jaraa dheerinarraan kan ka'e poolisiin akka gara biirootti deebitu godhamte mucaan Allahu alam biirootti deebi'uu dhiisuu dandeessi bar namichatti kennamuu dandeessi halo feestaalii keessa moo feestaalii adii moo Badu nagisa. እና akki mucaan kun itti ajjeefamte poolis xaabiyaadha manuma madaamii deemti kan jedhu shakkii qaba amma waan jara keenya poolis xaabiyaadha biiroon namni laata madaamiin ajjeesanii ka'anii mucaan madaamii sagantanyaan ammallee kana oomishni sagantanyaa jara biraa ta'u bismillah irra barreen ganaa sagantanyaa argatu mucaa qulqullutti miskiinummaa jireenya maatii geeddaruu jijjiirrachuu biyyaa baate budaadha jedhanii sagantanyaa jaraatiif jecha mucaa keenya ajjeesan yoo mucaan kun duute malee mucaan si jiraachuu akka hin dandeenye xonqaayititti maka jaratti uummata bofa qallaban jechuudha. Kanaaf mucaan harkaan ajjeesamu ragaan kana kana madiinaatu baasama mube kana kan lafa lafuu qabu madiinaadha madiinaan sirriitti deetti sirriitti deetti kana ishiitu baasa siigalee dibbin gootee beetti keessaa shira qabdi waan taateef. Kunom cayyoon isii kana la. Kana boona Mubaarak na dhageessa. Abdishaa isin gama Saudiitiin maaliif gara baasiin deemnati gurbattiin nana maqaa imbaasii warra nyaataa jiranu siigalee maqaa imbaasii keenyaa warra maqaa balleessaa jirantu jiru imbaasiitti nu deema
Imbaasiitti hin deemna dhaga yaada tokko hin qaba. Isa tamma ijoollee gara mana maatiisiitti erguu jette sana akka yaadaatti wanti hin qabu maa inni. Amma nuti wanta sirraayyuu hundinuu nama biyya laa jirudha, nama obbolaa qabudha. Waan tokko hin qabaa yaada. Yaadni hin qabu maalidha? Akkanatti haasa'uu dhiifnee abdiin amma naqaa, Abdallaa Shaafiin naqaa, inni achirraa isaaf fukkirinnaa laannee inni immoo abukaatoo seeraa tokko akka inni bitatee wanti kun gaafa seeraan qabamee jedhe hundinuu hin ba'a. Madiinaanis ba'uu hin dandeessu. Bakka isiin jirtu beekuu qaamni seeraatiin beekaa dhaabbata sana gaafa qabamtee himanni irratti banamee abukaatoo seeraatiin karaa seeraatiin eessatti akka duute maaliif akka duute guutuu isaa seerri hin baasa. Biyya kana jira abukaatoon seeraa hara buumte jechuudha. Banagaraachin namoonni Saawudii jirtanuu ragaa bakka bu'umsaa sana fudhattanii komii uummataa komii dhiyeessuu dandeessu sin. Imbaasiin sin gaafata. Wanta akkanaa godhameera. Maqaan imbaasii keenyaa badaa jira. Guddee Namni haal nu tokko daldalaa jira jechuun danda'ama. guddee haal tokko mubee biran jiru Kiyaasaa jira fakkaata mubeen. haasa'e guddee qoyaan mana sadii butaasani. Yaa maal jechuufanii isinis saba waan ta'eefi qaama lammiidha. Waan miidhaa uummata kanarra ga'ee informuu gochuun maaliif kana dubbatte namni siin jedhu hin jiru. Ragaa qabattee bakka bu'umsa siyyitti kenname sana waan godhame sana viidiyoo sana qabattee hojii akkanaatu raawwatee bakka bu'umsi kennamee fi biyyatti galchi kan jedhu otoo jiruuti asitti awwaaltee maaliif callistanii jechuun hin dandeessu.